Ashama arkafuune akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya warreen addunyaa marteessanii nu daawwachaa jirtan kun qophii qeerroo show guyyaa har'aan tanarratti qeerroo artistii tokko qabadhee isiniif dhiyaannee jirra. Innis artistii Jaafar Yusuf. An qopheessituun qophii kanaa Leelaa Jibriilii ogeessi kaameeraa fi daayirektii gochuun kan waliin jiru Abdiisaa Balaachoon waliin jira hanga xumura qophii keenyatti nu hordofaa isiniin jenna. Jaafar baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Asii yaamicha keenya dhageessee dhufuu keetiif galatoomi siin jenna. Isillee layaamuu keessaniif galatoomaa jenna. Tole ati waraana bilisummaa Oromoo turte. Akkamitti karaa qabsoo waraana bilisummaa Oromoo san dabalamuu dandeesse? Gara waraanaatti kan hin dabalamuu danda'e sirni biyyi kun ittiin bulaa jirtu naaf ta'uu hin dandeenye. Uummanni kiyyatu miidhamuu jiru, uummanni kiyya dararamaa osoo jiru akkamiin jiraachuu danda'a? Bifni ittiin qabsaa'uu danda'u, wanti ittiin saba kiyyaaf qabsaa'uu danda'u yoo jiraate tokko bosona seenee jaallan kiyyaa wajjin lubbuu kiyya kennee uummata kiyyaaf qabsaa'uu dandeetan kan bosonatti makameef. Mee yeroo qabsoo bosona turte san akkamiin yaadatta har'aan tana yeroo teessee nu ibsitu? Mee nu qoodii waan sanirra. Dirreen qabsoo baay'ee kan namatti toluudha, nama gammachiisa, bakka jaalalli dhugaa jiruudha. Gabaabaadhumatti ana akka kiyyatti dirreen qabsoo dirree jaalalaati jechuun ni danda'ama. Jaallan kan kee qabsoo mee har'a isaan maalirra jiran? Jalqaballee sii kaaseen ture jarri har'allee qabsoo marra jiru warra of kennee qabsaa'utti jiruudha. Isa agan argettu hundi isaanii yuunivarsiitii barsiisota fa'i bosona keessa jiru. Fakkeenyaaf amma Goollichi faan nama yuunivarsiitii Naayiroobii keessatti baratee ba'eedha. Jarri illee maalirra jiru jette jarri ammallee qabsoorra jiru. Nuun immoo jijjiiramni dhufeera galaa jennaan gallee gaafa dhufnu immoo jijjiiramni nuyi yaannee fi wanti nuyi barbaannu sun akka gaafa jalqaba nuun jedhanii sanallee ta'uu didee jarri waan sana shakkii waan qabaniif nu biraa hafanii garuu immoo wanti isaan shakkan immoo hin hafne dhugaa ta'ee argame. Ati waraana qofaa miti artistii Oromootillee sirboonni kan kee yeroo hedduu sirba warraaqsaati. Sirba warraaqsaa irratti xiyyeeffate sirboota aadaa ka jaalalaa kana hedduu guddaan qabdu. Maaliif sirba warraaqsaa irratti xiyyeeffatte? Sirba warraaqsaa irratti wanti xiyyeeffadhee fi akkuma duraan illee sii kaasuuf yaalee ture. An waanumaan uummata Oromootiif waa gumaachuudhaan barbaada yeroo mara jechaadha. Rakkoo uummata Oromoo kana bifa danda'ameen uummata Oromoo cina dhaabbachuu waan an barbaaduufan yeroo mara sirboota warraaqsaa hojjechuu filadha. Gahee akkamii qaba artistoonni Oromoo qabsoo Oromoo tana danfisuu keessatti? Gahee inni artistoonni Oromoo qaban artistiin Oromoo an akka kiyyatti qabsoo kanaa fi yuunivarsiitii qabsoo Oromooti jedhee tan amana. Sababni isaas of kenneetti qabsaa'u yeroo hedduu artistiin Oromoo of hin qusatu saba isaarraa. Yaadi waan qabu gurguree akka waa ittiin arganne akka maallaqa ittiin arganne osoo beekuu dhufee sirba hojjeta bara istiidiyoo seenee kaffalee kitaaba barreessa walaloo garaagaraa barreessa sangaa tokkitti qabu gurguree faa dhufa lafa isaa lafa dhaala abbaan isaa faa kenneeffaa gurguree saba kanaaf waa gumaachuun qaba jedhee dhufee hojjeta. Sirba faa hojjeta, walaloo hojjeta, bifa diraamaatiin hojjetu. Kanaafuu an artistiin Oromoodhaa akka yuunivarsiitii qabsoo Oromoo kanaatti ni ilaala. Tole Jaafar yeroo ammaan tanaa Oromiyaa bakka garaagaratti uummanni Oromoo du'u jira, hidhamu jira, ajjeefamu jira. Haati Oromoo arraan tanallee ba'uu jirti jechuudha daba isiirra teessee. Ilmaan Oromoo du'uudha jiran. Duuti Oromoo tun akkamitti dhaabbachuu dandeessi? Eenyutu dhaabuu hoo danda'a? Yoom dhaabbatti? Duuti Oromoo kun kan dhaabbachuu danda'u yoo sirni hamma jiru kun sirna amma jiru iyyuu miti amma jiru jechuun dandeenyu sirna duraan jiru sirna nafxanyaa bara dhufaa darbaan nutti darbaa waan dhufeef jechaadha. Duuti kun nurraa dhaabbachuu hin danda'u yoo sirni kun hin jijjiiramin. Dirqama sirni kun jijjiiramuu qaba duuti sun nurraa dhaabbachuudhaaf. Carraan uummata Oromoodha dirqama ka durii caalaa roorroo waan nutti hammaataa jiruuf jechaadha. Ka durii caalaa of qopheesse gara qabsootti seenee waan kanaan dura uummanni Oromoodhaa qeerroon Oromoodhaa goonni Oromoodhaa irratti wareegamaa ture sana galmaan ga'uuf bakka yaade sanaan ga'uuf qabsoo isaa ka durii caalaa itti fufee qabsaa'uu qaba of kennee qabsaa'uu qaba. Jaafar artistoota Oromoo yeroo ni fi qoqqoodantu mul'ata. Abalu gantu abalu maali jaanii yeroo riqubarra walitti qaqqabantu mul'ata. Wanni kun hangamta akka dhugaadha jira wanni tokko isin bira.
Ani akka kiyyatti artistoonni Oromoo gantuudha. Naman jedhuun illee hin qabu. Naman gantuudha jedhee artistii Oromoon gantuudha jedhee arge illee hin qabu. Garuu kana gochuutti jiru, ka walirraa nu fageessuutti jiru, ka akka nuyi waliin amanne wal shakkinu nu gochuutti jiru warruma qaama mootummaati malee artistiin Oromoodhaa birrii tokko qabu waliin hiratee nyaachaa ture. Qaamni mootummaa maaliif akkana godhare? Qaamni mootummaa akka nuyi tokko taaneen qabsoofneef kana godha. Anaaf ati yoo fakkeenyaaf artistoota taanee walitti dhiyeenya yoo qabaanne siinna biraa fuudhanii dhaqanii si afeeru ana immoo na dhiisu. Yookaan immoo ana fuudhanii siin dhiisanii ana na afeeranii na nyaachisanii na dhusiisanii kaanii deebi'anii dhufanii abbarra har'a qaama abaluu wajjin tureeti. Inspektara abaluu wajjin tureeti. Pirezidaantii abaluu wajjin tureeti jedhanii dhufanii immoo anatti odeessu. Anaan. Isaan immoo dhaqanii deebi'anii jechaadha. Bara abaluun iskii amataati. Abaluu wajjin ooltee lafa fudhattee mana fudhattee kana taate gidduu keenya deemanii odeessutu jedhu artistoonni Oromoon hedduun dhugaa dubbachuuf yoo ta'e walirraa fagaannee irraa akka malee. Walirraa fagaataa jirra. Jaafar asumarratti waan si gaafadhuun qaba. Eefaniif isaan akkana ja'anillee waan xixiqqaa kanaan artistoonni nama qabsoota kana keessatti bakka guddaa qabu. Qabsoota kana ceesisuu keessatti waan guddaa daddalaganii jiran jechuudha. Dilii xixiqqoo tana walirraa fagaachuu qabaniire. Walirraa fagaachuu qabanii osoo hin taane amma ati dhugaadhaan qabsoofte taatee of kennitee saba kanaaf ka qabsooftu yoo taate yoo namni wayii dhufee siin abalu bare Jaafar gantuudha siin jedhee Jaafar akkasii lafa fudhatte maal siin jedhe inaartu ati of kennitee waan qabsaa'utti anuu akkasittiin hin qabsaa'utti of kenneen qabsaa'utti maaf akkas naan jedhama jedhee ituma jedhu nullee walirraa fagaachuu eegalle hedduun keenya walirraa fagaanneera yoo ilaalame namoota hedduu wal biratti ilaale duraan nama wal biraa hin dhabne hedduu wal biraa dhabnee jirra. Nama wal biratti argamu, nama waliin nyaatu, nama waliin dhugu, istiidiyoo yoo dhaqan nama waliin deemu, yoo karaarra deeman, yoo kaaffee ta'an namni dur waliin deemu, waliin dhaabbatu hundiyyuu gargar nu facaasanii jiru. Kana artistoonni Oromoo illee kana irratti beekatanii jechaadha. Walitti dhufeenya keenya kana jechaadha akka duriitti cimsachuu qabnaaniin. Lafaaf mana isaan odeessan kanaaf jechaadha. Wanti gargar nu fageessu hin jiru. Abbaan fudhate haa fudhatu beekaa. Lafa isaati kan inni fudhate lafa abbaa isaatiiti kaakayyuu isaatii fudhate. Manas yoo ta'e kanuma uummatuma Oromoo irraa saamamee manuma ittiin maallaqa ittiin ijaarame mana sana fudhate yoo fudhate illee jechaadha. Wanti nuyi naafsisuus hin jiru. Wanti kanaaf jecha walirraa fagaannu illee hin jiru. Yoo inni mana kilaasii abbaa kilaasii sadii fudhate abbaa kilaasii lama fudhate kilaasii tokko naa laachuun isaa nafu boru yoon karaa irratti galee jechaadha. Yoo rakkadhe. Kun waan nama intinaa godhu miti. Garuu immoo walirraa fagaachuu hin qabnu. Walitti dhiyaannee qabsoo Oromoo kana jechaadha. Waan eegalle kana galmaan gahuudhaaf qabsaa'uu qabna dhugaadhaan. Tole haa ta'u artistoonni Oromoodhaa yeroo warraaqsaa tana dura ture san jechuun sirboota hedduu sirban. Torbaanitti illee sirboonni gadhiifamaadhaa ture. Amma jidduutti eefa jijjiiramni ja'an kun dhufe artistiin hedduun ni riphe. Haram akka riphe hin beeynu. Maaliif yeroo warraaqsaa qofa filattan? Yeroo warraaqsaas an filadhee sirbine durillee sirbaaman ture. Ammallee hojjechaa dhuman jira. Haga har'aatti illee hojjedhee dhuman harkaa qaba. Namoota hedduu artistoota keenya hedduu wanti goyoomse dubbii jijjiiramaa kanatu xiqqoosee goyoomse. Akkasitti yaadaan xiqqoosee beekaa jijjiiramni dhufeera beekaa sirba warraaqsaadhaan hin sirbinu jedhanii warri of amansiisan illee ni jiru. Gariin immoo warri dadhaban illee ni jiru beekaa artistoonni Oromoo dhugaa dubbachuuf yoo ta'e qabsoo kanaaf baay'ee dadhabanii baay'ee rakkatani. Namni akka artistii Oromoodhaa roorrifame illee hin jiru. Namni akka artistii Oromoodhaa itti beela'ee itti dheebote illee hin jiru. Tole bu'aan mootummaan kun artistoota Oromootiif buusee jira. Bu'aan mootummaan kun artistoota Oromootiif buusee akkuma duraan sitti hime bu'aan nuuf buuse gargar nu facaasuudha gargar walirraa nu fageessuudha akka nuyi wal shakkinu gochuudha. Jaafar sirboota kan kee hedduu keessatti sirboota dhiyoon tana jidduu tana baaste keessatti masaraa mootummaa keessaa nama qabnaa jetta. Jechuun maqaaf maal nuuf godhaa dhakaa buuraafaa jetta achirratti. Achirratti maal jechuu barbaaddeeti dhakaa buuraa maal jechuu dhakaa buuraa? Masaraa mootummaa keessaa nama qabnaa jechuun yaa saba koo maqaan maal nuuf godhaa? Yaa dhugaadha jedheera. Dhugaadha moo maqaan waan tokkollee waan nuuf godhu hin qabu. Roorroon nurraan dhaabbanne dararaan nurraan dhaabbanne sana biratti ammoo siidaa Minilik illee nurratti haarome. Akka osoo nuyi balaaleffannu Minilik nu fixee osoo nuyi jennu siidaa Minilik illee nurratti dhaabani. Akka kiyyatti jechaadha. Namni Minilikiin faarses namni nama Minilikiin faarse illee anaaf Minilikii wajjin garaagarummaa naan qabu. Akka waan inni calanqoo dhaqee harka saba koo mureetti akka waan inni aannolee dhaqee
harma hayyoo koo mureettan ilaala malee adda baaseen ilaalu. Akkamittiin namni nama kaleessa nu fixaa ture, nama sirna kaleessa nu nyaachaa ture, nu fixaa ture, saba kiyya dararaa ture, goota kiyya fannisaa ture, warra akka Haayile Sillaasee fa'a nurratti faarsu. Atama fakkeenyaaf yoo nama Minilikiin faarsu tokko narratti faarsita ta'e ati iyyuu Minilikii wajjin garaagarummaa tokko naan qabdu. Kanaafuu an akka kiyyatti namni Minilikiin faarsu. Minilik maal jechuudha? Minilikumatti hin fudhadhaan. Tole. Finfinneen handhuura Oromiyaati jechuun maqaaf maal nuuf godha? Erga keessatti hin baratamne afaan saba bal'aa jettee turte sirba kan kee Kadabre keessatti. Ayyaana gaadha. Afaan Oromoo sun amma baratamaa jira. Finfinnee yeroo ammaata Oromooti jechuu dandeenya? Hin dandeenyu. Akkamitti? Sababni isaas afaan Oromoo baratamaa jira garuu ka barataa jiru namoota hedduu miti. Manni barnootaa kunis bakka hedduutti illee hin banamne, bakka xiqqootti kan inni baname. 4-5 caalaa yoo waan ga'u natti hin fakkaatu. Silaa kana caalaa guddatee baratamuu qaba ture. Keessatti illee yeroo amma atumti mataan kee illee yeroo magaalaa kana keessa deemtu nama afaan Oromoo haasa'u hedduu hin dhageessu. Yeroo tokko yeroo jalqaba 2000 yeroo biyya kanatti deebinee galle jechaadha. Yeroo sana xiqqoo bakka magaalaan kun namni afaan Oromoo illee hin beekne afaan Oromoo dubbachuu eegalee ture. Garuu deebisanii sirna nafxanyaa durii nurratti goobsanii yoo amma afaan Oromoo dubbanne iyyuu akkatti ija gala gaggashanii nu ilaalanuu sodaachaa deemuu eegallee irraa amma. Qabsoo hagammaa godhame kana keessatti irra guddaa illee dargaggootuma ka qabsaa'aa ture, dargaggootuma ka itti dadhabaa ture. Yoo xiqqaate lubbuu gara 5,000 oliiti kan itti wareegame jedhu warri daataa isaa qabanii. Kanaafuu dargaggoon Oromoodha qabsoo kana keessatti akka kiyyatti gahee olaanaa qaba. Itti dadhabeera. Kanaafuu gara fuulduraatti illee itti dadhabuma qaba. Wanti inni itti dadhabeef sun ammallee galma hin geenye waan ta'eef ammalleetu jabaatanii qabsaa'anii jedhan. Waan itti dadhabe san arganne naan jechuu jirta dargaggoonni. Dhibbatti hin arganne, xiqqaallee hin arganne akka kiyyaatti. Kan nuti barbaannuuf kan nuti qabsaa'aa turreef jechaadha. Juunaddiin Saadoo fa'aa yeroo bulchaa turan, Muktaar Kadar fa'aa yeroo biyya bulchaa turan, Abbaan Duulaa fa'aa yeroo biyya bulchaa turan, Bulammaa Magarsaa fa'aas yeroo biyya bulchaa turan hundumtu Oromoo bulchaa ture. Garuu Oromoon kan ittiin falmaa ture, Oromoo biyya bulchu sana qofa miti. Sirna nafxanyaa sana sirna nurratti wal jijjiiree Oromoo nyaatuun falmaa ture. Sirna sana ofirraa kaasuufitu falmachaa ture. Malee Oromoon falme takka illee hin jiru, Oromoo ajjeese illee hin jiru akka kiyyattan. Oromoo ajjeesaa hin jiru. Kan Oromoo ajjeesuutti jiru sirna nafxanyaa sanatu Oromoo ajjeesaa jira. Sirna nafxanyaa sanatu Oromoodhaan falmaa jira. Fakkeenyaaf amma osoo sirni kun jijjiiramee dhugaadhaan waan qeerroon itti dhiigni isaa dhangala'e, waan qeerroon itti madaa'e galma gaheetii maal hojjeta waraanni bosona keessaa? Jaarsummaan barbaachisu ture bara ofiin gala ture tu dhuguma dhugaan wanti